السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جلدن كبجمتوتا في جالتمتون هردفتون برسيسا روماب. الحمد لله أنا كوت نجاني كي كان جال الله كم بجادا بكجرت مرة سنقوم. إجا دعوتوتن كي يا برمسرة خنا كيست وين نسم برسيسو. وروني شريعة زين كبدن حالة شبكة بلاشة يوكين شبكة نتادا كاردي تقصو تنقوتن فايدمو اندسنا نسم برسيس. كان يروس نيجو تدا ورود شريعة زين كمان كفارة جو. إجا دعوتوتن كي يا جام ورسالة إندر بندرت وروني يوتيوب channel كنيا فارواتها تنبغى نجان رفت جيتها يوتيوب channel كي سبسكرايب ورجون دكتنا yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsu guyyaa in akka simbira gahuuf mallattoo notification tana click itti godhuudhaan all kajattu irratti tuqachuun dagatinadha. Akkasuma barumsan garaadhaa sin darbee YouTube channel keenya jala seenuudhaan waan isin dhibe hundarraa barachuu dandeessanii. Akkasumas barumsa keenya yoo isinitti tole video keenya like gootaniin yoo jabeessuun dagatinadha. Egaa gamanummaan gama barumsaa sin dabarsaa hanga xumura video keetiin afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa shabakaa zeenii naxaa yookiin bilaasha kan isin hojjechiisuu danda'u appilikeeshinii tokko jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana argachuudhaaf akkuma barame pilaastorii keessan galtanii yeroo pilaastorii keessan keessa galtan bakka seerchiin irratti jechuudha TLS taanaal jettanii barreessitu jechuudha isin galee kunoonni kana. Egaa ani buufadhee waan qabuufuu open maratan dha'ee isinitti agarsiisa. Yeroo buufatanii raawwattan open irratti kilikiin gootanii egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii banaa raayit tana kilikitti ni gootanii. Hayyee daawwattootan kiyyaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii fidaa yeroo haala kana fuula kana isinii fide asirratti wanta guutamuu barbaachisu tokko jira jechuudha. Wanta asirratti guutuu qabdan tokko jira. Waan salphaa tokko ni waan nama dhibuu miti. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii fide jechuudha. Amma wanti gootan jechuudha qasxii sanarratti kilik gootanii achi booda taa afur sadii kanarratti kilik gootanii ammallee seerfar kajoo kana yookiin automaatik kajoo kana irratti kilik gootanii jechuudha fakkii qulfii kanarratti achi booda haala kanaan alaabaa adda addaa isinii fide jechuudha. Alaabaa Jarmanii filatu jechuudha. Jarman keessaafuu Jarman lammaffaadhaa kana filattan jechuudha isinii galee haala kanaani. Egaa achi booda yeroo haala kanaan guuttanii raawwattan jechuudha start kajattoonni kilik itti ni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan connect ta'e jechuudha. Connect ta'uu isaadhaan wanni biyyatanii jechuudha. Asirratti jechuudha stop kajoo fide jechuudha isinii galee. Egaa stop kajattuun dhuftee connect ta'ee jira isiniif hojjetee jira jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barumsa keenya yoo isinitti tole video keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Chaanaala keenyaaf haaroo yoo taatan subscribe godhattanii nu hordofuun dagatinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan nu hordoftaniif galatooma.